Oromia Broadcasting Service. kabajamtoota daawwattoota televiizyinii OBS akkam jirtu isiniin jennaa kan daawwataatii jirtan kun qophii iyyafannooti. Iyyafannoo keenya har'aatiin kan nuti argamnu wallistuu duraanii ammoo tarii hojii aartii kana keessa waan jirtullee natti hin fakkaatu Caaltuu Raggaasaa wajjin gaafiif deebii gochuudhaaf kan nuti jirru hangadhuma qophii keenyaatti obsaan faana bu'aan bosonaa dheeressaati. Caaltuu baga wal arganneen. Baga nagaan dhuftanii. Eessatti nu alaa baddee garuu? Maaligaa kan nama bade hin badeessa jedhetu barbaada malee inni bade of hin barbaadu. Na barbaadanii dhufuu keessaniif immoo baay'een isin galateeffadha. Ulfina Waaqayyo isinii haa kennu. Kan du'e malee immoo kan jirutu hin argamin hin hafu. Caaltuun waa'ee hojii keessumaa aartii keessatti hojjetaa turtellee gara boodaatti deddeebi'uu dandeenya. Namni waan ittiin si beeku hedduudha kan qabu ammallee tarii ija isaanii jala daachuu dandeessa malee. Caaltuu Raggaasaa eenyudha jedhamu maalti? Caaltuu Raggaasaan egaa naannoo Gimbiitti dhalattee Gimbii keessaa Noolee Kaabbaa Kolbaa Faaroo iddoo jedhamutti dhalattee amma kutaa ja'aatti naannoodhuma baadiyyaatti barumsa kana raawwattee isaan booda 7-8 Ganjii kan jedhamutti barattee isa booda kutaa 9 Gimbiitti baradheeni isaan booda 11-12 Naqamteetti raawwadhee magaalaa Naqamtee keessa yeroo jirutti Guddattuu Wallaggaa kan jedhamu tokkotu hundaa'ee Hawusoo Guddattuu Wallaggaa achitti yeroo hundaa'u achitti filatame kanan filatamuu danda'e baadiyyaa yeroo jiru walaloo kanan walaluu nan jaalladha. Yeroo naramaaramu yeroo ni soqaa soquu weellisuu kana nan jaalladha. Isaan booda immoo naannoo mana barumsaatti maatii bartootaa yeroo waamanii uummata duratti walaloo kana qopheessee waa'ee mana barumsaa waa'ee uummataa kana walalee waan dhiyeessuuf namni waan akkasii kana dandeettii qabu nuu kennaa jedhanii yeroo sana Elfinash Qannoo Abbitaw Kabbadaa Zarihuun Wadaajoo turanii baadiyyaa sana dhufanii akoordiyooniidhaan taphatu yeroo sana isaanii meeshaalee qabanii baadiyyaa keessa deemanii uummata sosochoosu turanii yeroo sanatti isheen kun dandeettii qabdeedhanii na kennanii magaalaa Naqamteen dhufee Hawusoo Guddattuu Wallaggaa keessatti baay'ifnee ijoollee baay'eetu hundaa'anii yeroo sana gaa haalli taliigaa baay'ee rakkisaadha. Ijoolleen Oromoo hin hidhamu, hin reebamu, mataa gogaa haadamu baay'ee rakkina guddaatu irra ga'e. Keessumattuu walliftuu Elfinash Qannoo ummata Oromootiif lubbuu ishee kenni yoo jedhan nama kennitudha. Na biraa qabanii immoo isheen hidhamtu akkanitti boo'ee natti yaadatama. Isheen keessummaadha, isheen qabina anumaan na qabaa jettee of isheetii of dabarsitee hidhamte. Achumaanis Daani'el Taaddasee kan jedhamu ammallee biyya Ameerikaa jira. Wajjiniin hin weellifna baay'ifnee karaa mana barumsaatii jalqabee wajjin weellifna. Istuudiyoo keessatti illee yoo minaalbaata ture hin argamu yoo ta'e malee lubbuu isaa habaraaru Saamu'eel Dhaabaadha kan wanta kana yeroo sana qindeessee nuu dabarsee utuun kusaayee haamuu sinnaara bishaan nyaatee utuun mukaayee taa'uu eessana biraan baate kan jedhu sirba kana Daani'el Taaddasee wajjiniin wallifna turre sirba kana baay'ee nan jaalladha. Meemeerraa nu jedhame yaadannaa nuti illee nu yaadachiisise maaligaa yeroon isaa tureera egaa ani baay'ee yaadadhu akkuma turetti utuun kusaayee hamoo sinnaara bishaan nyaatee utuun mukaayee taa'uu eessana biraan baatee guyyaan saawoo bubbulee jiini ji'aan dabartee abidda garaa koo keessaa utuu lixxee agartee lubbuun oona dabartee warqee fangimbii dhaqaa teephi mormaa qarsamii
looma akka loogaa namaa keef kan ormaa gargarii kan jedhudha sirbisaa gaa baay'ee oo yaadachuu baadhee. Sagaleenis jira amma yaadachuunis jira baay'ee. Maali gaa sagaleen yoo ani jiraadhe inuma jira yoo ani du'e immoo nama wajjin du'a jechuudha maal eenyuufan kenna. Waan hedduu kaasteetta amma hawusoowwan keessuma yeroo sana akka bifa baandiitiin jechuudha hojuma aartii kan akka hojjetanii bakka garaagaraatti hundaa'anii achi keessa hawusoon guddattuu Wallaggaallee tokko kanatti yeroo sanatti makamte waa'ee hawusoo sana waa xiqqaa nu yaadachiisi. Hawusoon sun jalqaba yeroo hundeeffamu maal fa'aa hojjetaa ture? Yeroo sana gaa ijoolleen baay'een afaan Oromootiin sirbuun yookaan wallisuun baay'ee ulfaataadha. Rakkoodha. Humnaan hojjenna. Kan akka Tarfaasaa Mitikkuu kan jedhamu Xawalwaallee kan sirbee mucaa Yubdooti. Afaan Oromoo kanaan sirbuun Nillee Finfinnee kana keessa jira. Finfinnee kana keessa jira. Afaan Oromootiin weellisuu jechuun yeroo sana akka diinaatti ilaalama. Humnumaan hojjetama yeroo sana. Sirbi tokko illee yoo dhiyaate walaloon tokko yeroo dhiyaatu saansurii na godhamu jedhee tokkoon ishee qubee sana addaan baafnee Amaariffatti jijjiirree dirqamaan Amaariffatti jijjiirree hiika sana yoo itti kennin afaan Oromoo yeroo sana akkaataa kanaanitu gombifamaa ture. Ijoolleen yeroo sana yeroo afaan Oromoo akka hin dubbatamne humnaan afaan Oromoo dubbatamuutu ittiin wallifamuutu irra jiraata. Qooqi keenya maaliif bada kan jedhanii yeroo sana kufanii reebamanii garafamanii hidhamanii tufaaniin isaan nyaate jedhee karaa isaan baasan irra deemaa jirra jechuudha yeroo ammaa. Ani yeroo kana si wajjin wal arguun koo kan isaanitti du'an, kan isaanitti reebaman, kan isaanitti mataa gogaa haadamanii, kan isaanitti dhiitaman irranii yeroo ammaa kana bilisa argadhee dubbachuu danda'ee jechuudha. Yeroo ammaa hin argitu akkuma isin argitan manni koo kana fakkaataa ijoolleen koo kana duwwaa miti kaan mana barumsaa kaan ijoollee hiriyaa isaanii bira jiru. Ijoollee kana guddisuurraan kan ka'e dandeettii ani qabu na jalaa awwaalamee utuun walaloo barreessuu danda'u utuun yeedalloo danda'u. Dandeettii ani qabu ibsee baafachuudhaaf tokkoffaa namni na gargaaru hin jiru. Ispoonsera barbaaddachuudhaaf yeroon koo daangaa natti ta'eera ijoollee guddisaan jira. Mootummaan nan gargaaru, firri nan gargaaru. Amma ammaatti ijoollee digriidhaan eebbisiisee hojiillee utuun argatin hamma yawwanaa bakkee keessa dookumentii baatanii olii gadi deemanii namni tokko utuu nan gargaariin biddeena mana namaa tolchee ashaaroo akaayee qoraan gurgureen ijoollee kana barsiise. Haati koof abbaan koollee utuu qabeenyaa qabanii qabeenyaa isaaniillee dhaqee naa kennaa hin jenneen. Maaliif akkuma beektan namni tokko erga biyyaa ba'ee erga maatii godhatee erga bultii godhatee deebi'ee maatii isaatiin kana naa gargaari jechuun yeelloodha. Kanaafuu rakkadheen ijoollee kana barsiisee amma immoo maqaa koo kana haaressee ijoollee kootiif yaadannoo akka ta'uuf yeedalloo mataa kootii aadaa qulqulluu kan ta'e hamma 12tti kan hojjetamee ganaa utuu hojjetameen dhumin karaa irratti ciqee jira. Miiksii kan naa godhu Yoonaas Mahaariiti. Kan naa qindeessu Mulugeetaa Zeenaati. Jarri kuni rakkina koorraan kan ka'e yeroo dhaqee walaloo kana itti kennee hojjetanii jalqabanii na jalaa dhaabama. Maaliif wanti kaffalamu hin jira. Fakkeenyaaf inni qindeessu tokko waan baay'ee barbaada. Istuudiyoodhaaf immoo hin barbaadama. Jalqaba duraa nama nan beenne nama qooqa koo hin beennetu miidiyaatti na arganii andoodeen margee yeroo hundumaa hin hordofaa namni hin jaallataa. Maaliif wanta kana hin hojjettu ati maa of hin beeksiftu jennaani waan tokkoon itti dubbadhe. Maa inni farda bitadhuu gulufi malee kooraansii bita kannaan jedhu hin jiru jedha durii mammaakaan keenyaa jennaan natti kolfee namni kuni nama kanatu maalummaa koo nama hin beeknetu birrii 7,000 kenne naan dhaqee istuudiyoodhaaf kaffale.
istuudiyoodhaaf kaffalamu duwwaa miti ganaa waan baay'eetu jira waan hojjetamee hin dhumnetu jira ganaa deebinee irra immoo deebinee immoo kan shaakallu hin jira itti deebinee shaakaluudhaaf jireenyi keenya sun nuun eeyyamu ispoonsera gaafachuudhaaf akkaataan itti ba'ee of qopheesse nama aartii tokko fakkaadhee amma har'asini akka tasaatti natti dhuftan isuma dhugaa jechuudhaaf maaliif namni nama barbaadu jechuun baay'ee ulfaataadha. Jaalalaaf nama barbaada namni. Erga na barbaaddanii uummanni Oromoos waan baay'ee narraa eegaa jira. Isin duwwaa miti. Obboloonni koos, abbootiin koos, haadhotiin koos, dhalattuun Oromoo anarraa wanti inni barbaadu waan baay'eedha. Isin immoo miilla har'a dhuftan kanaan akkaataan itti ispoonsera argadhee hojii koo kana ifa baasee aadaan Oromoo kana fakkaata. Fakkeenyaaf yeroo darbee artiistiin keenya Admaasuu Biraanuu gaafa inni du'e iddoo awwaalchaatti wal argine obboleessa koo kana gaazexeessaa Bosonaa wajjiniin duuteetti jedhanii dubbataniiru kanaan dura. Tariigaa namni dandeettii isaatti hin fayyadamne namni erga ol hin baane du'e jedhama. Kanaan hiikkachuu hin danda'u namoonni kana jedhan. Ani immoo hin duune har'a isin na barbaaddanii na argattaniittu galatoomaan jedhaa. Kanaaf egaa isinirraa kanan barbaadu erga dhuftanii manattii koo godottii koo kana keessatti dhuftanii sagalee koo kana waraabuudhaaf fedha godhattanii aartiin immoo bu'aa baay'ee hedduudha kan ishiin qabdu akkuma kaaste akka salphaa miti keessumaa yeroo isin dabarsitan sana keessatti salphaan turre namoota hedduudha kan inni gaafatu waanuma gaggabaabduu ati amma kilipii tokko ni qabda miidiyaadhaan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan darbu viidiyoodhaan jechuudha. Mee wallee sana yeroo kamii kan hojjette yeroo sana hausoo keessa turte moo mee sana nu yaadachiisi yeroo kam hojjette wallee sana? Yeroo sana Andoodee Margee kan hin hojjedhe Rabaadoor Baandi kan jedhamu Lubbuusaa Habaraaruu Salomoon Dannaqee Adamusoo kan jedhamanii mucaa Harar tokko hin jira. Isaanii wajjin hojjenne Rabaadoor Baandiin kuni naannoo Saaris Hawwii Hoteelitti waraabame Saamu'eel Dhaabaati kan waraabe yeroo sanaa jalqabee egaa sirbi kuni yeroo hundaa hin dhiyaata uummanni sin jaallata kun akkuma tasaa hojjetame malee itti yaadee waan hojjedhes miti na beeksisuu danda'eera haaluma kanaan jechuudha. Ayyaana irratti moo akkasumatti waraabame? Akkanumatti ayyaanni tokko hin jira ture naannoo sanatti walgahii wayiis hin jira ture baandiin kuni achitti waamame. Saamu'eel tachitti nu waamee Hawwii Hoteelitti qophee qabna baandiin tokko yeroo tokko waan tokko yeroo jiraatu keessummaan tokkos yeroo dhufu hoteela sanatu gaafatama baandiin kun egaa baandii ijoolleen Oromoo keessa jiran waan ta'eef abbaan Hawwii Hoteelii kun nama Naqamteeti achitti akka baandiin kun dhufu jedhanii waamicha nu godhanii achittidha kan qophaa'ee achittidha kan waraabame. Sirba sana nu yaadachiisi. Sirba sana nu yaadachiisi. Sirbatti kana maaligaa akkuma achirratti shubbistetti Andoodee Margee laga siddisaa daraartee abaaboon dachaa birbirsaa michuu koo dhabeen ija mirmirsaa innoona yaadu garaa jabeessaa naa gorsaa maaloo warri firasaa naa gorsaa maaloo warri firasaa Andoodee Margee laga siddisaa. Andoodee Margee laga siddisaa daraartee abaaboon dachaa birbirsaa michuu koo dhabeen ija mirmirsaa innoona yaadu garaa jabeessaa naa gorsaa maaloo warri firasaa.
Yeroo sana Awusoo keessa jirtaa? Yeroo sana baandiidhuma sana keessan hojjedha. Baandii Raabaadoor jedhamu sana naannoo Gullalleettidha baandiin sun kan hojjetu. Achumatti na waamanii gabii eda'oo fa'aa kana wajjin hojjenna turre. Yeroodhaaf baandii sana baay'ee akkas waggaa tokko iyyuu turre. Haaluma sana baandiin sun bittinnaa'e. Haala tokko tokkorraan ijoolleenis waan adda addaa xinnoo akka wal loluu ta'anii baandiin sun bittinnaa'e. Anis achumaan hojiirraa dhaabadhe yeroodhuma sanaa jalqabeen egaa ani kanan aartiirraa fagaadhee rakkoon adda addaa narra ga'ee ijoolleedhaa wajjin rakkadhee baay'ee rakkina hammana hin jedhamne rakkachaan ture. Egaa amma Waaqayyoof galatuugaa namni qabeenya utuu hin ta'in jiraachuun duwwaan qabeenya caalaa jiraatanii immoo seenaa ofii odeessuun nama wajjin wal arguun qabeenya caalaa. Qabeenya dura nama argachuu barbaachisa. Nama utuun argatinati waa tokko argachuu hin dandeessu. Rakkina kee kan himattu namatti waan ta'eef guyyaa har'aatiin naga'uu isaatii fi Waaqayyoof egaa waan an kennu hin qabu galanni isaa ta'u akkaataa kanaan baandii sana keessa ture jechuudha. Wallee kam fa'i duraan keessuma yeroo Awusoo jalqaba Naqamteetti hundeeffamtanii achitti hojjettan jalqabee yeroo Ilfinash Faasaa ta'u achi Salamoon Dannaqee Faasaa isaan kana wajjin yeroo weellistan sirboota akkamii weellisaa turte sirboota yaadattu? Walleen jiran yeroo sana gaa warruma beekamanidha. Ilfinash Qannoo, Abbitoo Kabbadaa. Sirboonni ati weellisaa turte yeroo sana? Sirboonni kun egaa sirbi duraanii sirbu kuni Yahuroo Belaalee kan jedhamtu sirba horrooti. Isheenan sirbaa. Ammas immoo sirboota koo keessatti kanan galche sirba Mararoo Durbaa. Ansoosillee michuu harka koottillee duruu naqqaa miilla koon balleessin malee kan jedhu jira. Kana jechuun maalidha? Durbi utuun heerumin ansoosillaa harka duwwaatti dibatti. Erga heerumtee booda miillatti dibatti. Durbi heerumuun ishee heerumteetti jedhamuun kan beekamu ansoosillaa miillatti dibachuu isheetiini. Kanaaf egaa gaafa heerumuuf jettu sana mararoodhaa gaafa dhaamtu mararoo jechaan hiriyoota isheetti nagaa dhaamu jechaadha gaafa manaadha ishee abbaa isheetii baatu. Ansoosillee michuu harka koottillee duruu naqqaa miilla koon balleessin malee jetti. Maaliif egaa miillatti haaraa ta'a waan ta'eef ansoosillee sanatti himatti jechuudha. Yeedalloon isaa kan biraadha. Ani yeedalloo sana yeedalloo mataa kootiitiin jijjiireeni haala inni mi'aayee namatti toluun jijjiireen amma sirboota amma kaaseettatti hojjetamuudhaaf jedhu ittiin dabalee jira. Akkana jedha weellisni isaa. Michuu harka koottillee duruu naqqaa miilla koon balleessin malee antuunni dhalee michuu harka'ee gumbiitti galee michuu harka'ee gumbii sagadii michuu harka'ee wal argaan keenya michuu harka'ee abjuutti galee michuu harka'ee abjuu halkanii michuu harka'ee waluun arganii michuu harka'ee harka koottillee duruu naqqaa miilla koon balleessin malee miilla koon balleessin malee miilla koon balleessin malee. Walaloo yeedaloodhaan eenyusin duuba jira yeroo isin weellistan kana jechuun namootuma yeroo sana turan sana eenyusin deeggaraa ture? Walaloo namni na deeggaru hin jiru. Ani walaloo akkamittiin nan hojjedha sitti fakkaate walaloon fakkeenyaa fi aadaa keessa jira. Namooti dur yeroo daboo isin sirbuu yeroo daakuu daakan isin sirbuu naannoo adda addaatti sirbi isin jira. Sirba dhaabbatu amma dargaggeessi baadiyyaa sirba dhaabbatanii sirbu miti. Yeroo kana kan uummataati jechuudha. Kan uummataati aadaan kun. Aadaa uummataa ta'eetu akkaataa mi'aawun ani yeedalloo mataa kootiitiin maqseetanii ofuma kootii bareecheen hojjedha. Jechoonni kun kan uummataati. Aadaa uummataati. Maaliif tokkoffaa jechi sun akka hin banne. Lammaffaa immoo yeedalloon itti dabalamee yookaas sirraa'ee mi'aayee akka inni uummataaf darbuu fi ani yeroo hundumaa kan uummataati kananii yeedalloo mataa kootiitiin hojjedhu.
waan adda addaa immoo sirba jaalalaas ta'e immoo walaloodhuma mataa kootiitiin akka jabanaattis hojjechuudhaaf mataa kootiin malee kan uummataati jechuudha. Caaltuun manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa zoonii amma Wallagga Lixaatti kanatti barattee achi Naqamteetti hanga 12 baratteetta. 12 booda carraan barnoota kee maal ta'e? Isaan booda eessayyuu hin dhandhee qabxiinaa dhufeenis iddoo tokko galuu hin dandeenye. Yeroo sanatti gaa hawwisoo baay'ee jaalala hawwisoo waan hin qabuu fi akkuma qormaata fudhadheeni qabxiinaa dhufe sanaa egaa maalii fi jaalalan hawwisoo sanarraa qabuun kan ka'e qabxii sanaan gara deemuu hin dandeenye namu ateeraa jechuudha. Qabxiinaa dhufe yeroo sanarree haaluma yeroo sanaatiin yuunivarsiitiittis kolleejiittis nagashuu waan danda'udha. Akkaataadhuma sanaanii anis yeroo sana immoo bultii qabadhee ijoollee godhadhee ijoollee guddisuun jira. Utuman ijoollee kana guddisuus hawwisoo sana hinuman hojjedha. Isaa booda gaa mootummaan yeroo jijjiiramu hawwisoonni Wallaggaa sunis bittinnaa'ee haaluma sanaan egaa gara Finfinnee kanan dhufe jechuudha. Kan biraa suura nu duuba argamu kun harkaan kaafame? Harkaan kaafame egaa mucaa kootu kaasee irsaasiidhaani. Kun suuraa kooti kanarraati kaasee kun egaa mucaa koo hangafaati. Kanarraa kaasee mucaan kanarratti. Bara kamii kana kan kaaste suura kana? Kuni tilmaamaan naannawaa kami? 76 keessa. Kanaan booda amma Caaltuun kanaa kaastetti maallaqa gatakkallee yoon argadhe gara aartii kanatti hin deebi'a. Keessumaa walleewwan ammallee mana muuziqaatii akka qabdudha kan naa himte. Mee wallee keechichi keessa wanti na yaadachiistu kan amma hojjetaa jirtu mana muuziqaa kan jiran? Kan amma hojjetaa jirru kana keessaa egaa weellisni kuni garri caalaan nama lamatti hojjenna wal harkaa fuune dhiiraaf dubartiidhaani. Kophaattis kan hojjennu hin jira abbaa manaa koo wajjini jira Abdiisaa jedhama. Weellisa kana kan dhiiraaf dubartii wal harkaa fuudhan gara caalu eedalloonis walaloonis kan saati. Kophaatti immoo kan hojjennu immoo hin jira kan mataa keenyaa jechuudha. Kan wal harkaa fuune hojjennus hin jira. Egaa isa wal harkaa fuunu sana keessaa tokko gara isaatiif gara koollee egaa tokko sin dhageessisa. Baala baggee jala mallaan jetteen taloo gaafa nabseessan askoo sinnuun gadhamaa tapha kee jala askoo sinnuun gadhamaa tapha kee jala baala loomii jala maaliif ooltee gurbaa gaafa roobiisan askoo sinnuun gadhamaa tapha kee jala askoo sinnuun gadhamaa tapha kee jala jedha. Kan itti aanu sigaa baay'eetu jira jechuudha. Yeedalloo adda addaa. Ijoollee meeqa qabda? Ijoollee 7 qaba. Dhiira 4 fi durba 3 qaba. Isaan maal irra jiru amma? Isaan maal irra jiru amma? Egaa isheen guddoon mana qabatteetti. Isheen suuraan seemmaas irra jiru kuni mana qabattee haadha ijoolleeti. Inni ittaan immoo amma digriidhaan eebbifamee hojii barbaadaa jira. Isheen ittaantus barumsa raawwatteetti. Inni suuraa kana kaase immoo arfaffaadha. Innis hojii barbaadaa jira. Kan isattaan immoo kolleejii baraa jira. Kaan immoo warra xixinnoo amma sin ala kanatti argitanidha jechuudha. Isaanis barataa jiru. Namni hin baranne hin jiru. Haa baratanii egaa harkatti baatanii yoo waa kadhatan wayyamti. Harka duwwaa deemurraa sammuu duwwaa deemurraa sammuu bishaataa qabatanii guyyaa rabbi namaa jedhee yoo eeggatan wayyaa. Anis immoo ijoolleen koo barattee hojii dhabde jedhee waan ani aaruun qaban. Maaliif namni kuni guyyaa isaa eeggataa. Utuun baratin yoo taa'e immoo hiyyummaa kana caalutti dhufa. Kanaaf sammuu baatee olumaa gadi deemee beeksisa kana yoo dubbisee waanuma ta'e keessa galeellee hojjetee bor immoo waaqayyo garanitti ceesisu hin beekamu. Mucaan namaa immoo hojjetaadhuma bishaan tokko ce'uuf yoo kaate utuu nooraan qabaatiin hin ceetu. Nooraa utuu hin qabaatiin yoo lixxee si fudhatee deemu. Nooraattiin gara hojiitti ce'an sanaa waanuma tokko hojjetanii waaqayyo immoo waan isaanii godhu eeggatu. Egaa waan hundumaa hojii koos maatii koos ijoollee koottan jijjiireechuuf nan danda'a. Qabeenyi koo ijoollee kooti. Isaanii nan abdadhaa. Maaliif namni tokko midhaan facaasee yoo inni biqiluu baate yoo lolaan fudhatee deeme yookaan cabbiin itti bu'ee yookaan gogni dhufee midhaan sana gogsee akka maara. Kanaaf anis akkuma
qottuun tokko midhaan facaaftee sirriitti bokkaan itti roobee fi daraaree ija godhatuuttan gammadaa jechuudha ijoollee kootti. Kanaaf daawwattoonni keenya televezyiinii OBS nu daawwataatii jiran Caaltuu Raggaasaa wallee keessumaa miidiyaa biraa qabduun akkasuma immoo yeroo ati hawwisoowwan garaagaraa keessa hojjetaa turte hiriyoonni keessa namoonni si beekan hedduu jiru garuu Caaltuun amma eessa jirti jedhanii warra si gaafataniif Caaltuun amma maalirra jirta? Atumti jiruun kee maalirra jirta? Caaltuun egaa hin jirti garuu hojii hin qabdu. Yeroo ammaa isinitti himuudhaaf haaraan ta'u namni tokko jiraachuudhaaf namumti tokko duwwaanii jiraachuudhaaf maal barbaachisa kan jedhu gaaffii isinii dhiyeessuun isin barbaachisu hin beektan jedhee isinitti himuus hin barbaachisu. Maatii kana hunda nuyi lubbuu nama sagaliiti kana keessa kan jiraatu. Hammi kun gargaarsa hin qabu, hojii hin qabu. Abbaan manaa koo balbala namaa eegeeti kan inni argatu. Inni yeroo dhufu shiroo bitamoo, xaafii bitamoo, kophee bitamoo, maal godhamoo haala kanaatiin egaa namni tokko immoo rakkadhe jedhee rakkina sanaaf harka kennuu hin barbaachisu. Cimina mataa keenyaatiin anis karaa naa danda'ame hojii kana hin jedhamne hojii haa ta'u duwwaa horii haa argachiisu duwwaa ilaa karaa kanarraa dhagaa kana kaasii yoonaan jedhan nan kaasa. Maaliif horiin itti argadha? Hamma humni koo danda'etti. Kanaa achi hojiin kana jedhamee Caaltuun baatee ji'aan waan tokko kana argatti kan jedhamu hin jiru. Hamma yawwanaattis dandeettii of cimsuu, of jabeessuu, of sagodhachuu, rakkinaaf harka of kennuu dhiisuurraan kan ka'edha. Kan lubbuun ishee yoo naga'e malee akkaataa jireenya kootiitiin namoonni tokko tokko abdii kutatanii ijoollee isaanii karaatti baasanii kaan caatii qaamuu, kaan sigaaraa xuuxuu, kaan dhugaatii dhuguu, isaa booda sammuun isaanii hin badaa. Kana akka hin taaneef maaliif ofii kooti yeroo kana kufeera jedhee ijoollee koo immoo kuffisee darbuu hin barbaadu. An bor yoon du'e namni tokko du'uun oolu nan du'a yoon du'e ijoolleen koo kun lubbuu koo lafa keessatti akka isheen maqaa dhooftu hin barbaadu maqaa gadheetiin. Maaliif daandii irratti gadhiisee inni tokko yoo maraate, inni tokko caatii qaame, inni tokko sigaaraa xuuxe lubbuun kee hin maaramin. Situ akkana nu godhe nu uumte kan naan jedhu jiraachuu hin danda'a. Kanaaf hamman jirutti rakkina ijoollee kootii arguun barbaadu, yoon du'es immoo lubbuun koo boqonnaa isheen barbaada. Kanaafan rakkinni koo kana jedhee namatti sin himadhu, abaluu na gargaari jedhees namatti hin himadhu, mootummaa na gargaari hin jedhu, haadha koo abbaa koo na gargaari hin jedhu. Akkaataa kanaanan godoo ani keessa taa'u kana lafa kana namatu naa kenna. Qorqorroo kana namatu naa kenna. An dhaabatu kana arfaniin dhaabatu kana muka isaa kana namatu naa kenna. Kun egaa namoota maaliin talli kana fakkaattu miidiyaatti na arganii akkamitti akkasitti kuftee hafti. Mana margaa, mana citaa, mana margaallee jala ciisuudhaaf iddoon dhabee jira. Bataskaana jala iddoon bule jira. Bataskaanni Kidaana Miratii karaa Alam Baankii kun jirti. Mana keessaa nu baasanii ijoollee akkasitti qabadheen wandaboo koo akkasitti irratti uwwiseeni akkasitti taa'an bule. Maaliif waraabessi reeffa baasuu dhufu kun ijoollee si jalaa nyaataa jennaan ijoolleen kun nyaatamin jedheen akkasitti ilaalaa bule. Mana keessaa na baasanii jechuudha. Rakkina kana dabarsuun anaa fi baay'ee guddaadha. Utuu yeroo sana teeknooloojiin kun jiraatee waan akkanaa kun jiraatee akkaataan itti dabarsisu naa waraabame baay'ee na gammachiisa. Maaliif uummataaf barumsa ta'a? Uummataaf barumsa ta'a. Rakkinni wanta sanyiidhaan namatti dhufe miti. Wanta dhaqanii gabaadhaa bitatan miti. Rakkina sana keessaa immoo abbaadhumatu of baasa. Garuu immoo yeroon jireenya ammaa kun baay'ee ulfaataadha. Jireenya akkuma isin beektan kun waan hundumtuu mi'aadha. Ijoollee barsiisuun baay'ee ulfaata. Meeshaa mana barumsaa bituun baay'ee ulfaata. Karaa kana gaa yeroo laaltanii jiruu aartii kana boromma ka'een abaluu bira deema yoo jedhee yaadu maal ijoolleen koo bor immoo misaan isaanii maali laata, qursiin isaanii maali laata, kopheen isaanii waan itti naxaamuu qalamni jira laata, kaalsiin isaanii incitee laata, maaloo utuu dhuman kana yaadu isan bor yaade sana dhiisa gidduutti. Namni tokko yoo na beellame akkatti beellama sana dhaqu hin qabu. Rakkinni koo kanadhaa. Hojiin koo qophaa'ee lafa jira. Mikseriin istuudiyoo naa gadhiisii naan jedhaa jira. Horiin kaffalameen dhumne maaloo xinnoo ishee naa eeggadhu. Amma dheengadda xinnoo ishee kan inni naa gaddee harmee kootu duunaa namni baadiyyaa dhaqee dhufe.
maaloo jedhee naani waaqayyo si jabeessu bakka yaadda inni naan jedhee haala kanaan sossobachaa jira. Wiliin nu itti walii galleellee amma iddoo fagoo waan jiruuf malee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Yeroo xinnootti hojjetamee akka ba'uuf kan jedhudha. Sun immoo humna kootii ol ta'e. Rakkinni koo kanadha. Isin amma kaatanii kana naa godhaa jechuutu hin ta'in namni tokko rakkina namaatiif daandii namatti argisiisa. Ilaa asirraan deemi namaan jedha. Hamlee namaa eega. Kanumayyuu kan naa eegu nan dhabee hammana gaazexeessitoonni meeshaa isaanii qabatanii mana koo dhufuu jechuun har'a anaaf abjuu natti fakkaata isuma dhugaati. Dhugumattuu immoo caaltuun isheen duutee hin kaatee nama jechisiisa. Caaltu waan hedduu haasa'uu dandeenya gabaabsinee tarii daawwattoonni keenya televiziyoonii OBS nu hordofan caaltuu maal akka keessa akka jirtuu fi maal hojjechaa akka turtellee tarii warri quban qabaannellee beekaniiru jennee tabbannaa gaaffii deebii amma taasifne kanaanii nagaa walitti dhaamuudhaaf kan nuti jirru keessumaa daawwattoonni keenya immoo miidiyaadhaan yookaan televiziyooniidhaan kan si beekan sirbuma duraan nu walliste sana Baalandoodee jettee kan walliste sana ishuma xiqqoo ishirraa nu jedhiitii sana booda nagaa walitti dhaammanna. Sherreya babo hada simale maltu bareda Sherreya babo hada simale maltu bareda Ufte jolle ngabi ya babo hada ngabi sararsisa ya babo hada Ufte jolle ngimbi ya babo hada kamudin kanisa ya babo hada simale maltu bareda Sherreya babo hada simale maltu bareda Yahoro belale yahoro bileo Yahoro belale yahoro bileo Dala chanjalu chale kada la chiboye yahoro bileo Jalali jalalanjalu chale ka jalali jole yahoro bileo Yahoro belale yahoro bileo Kamadimo kamadida kamadinda liferefu kormandan kosa gurracha alamimo alamida alamina duferefu yon sirbesha kane mali biya bako tamburaka jede balo ti gurracha biya bako tamburaka jede balo ti gurracha jadi kaye she Hedduu galatoomii daawwattoota televiziyoonii OBS qophiin iyyaafannoo keenya har'aa Caaltuu Raggaasaa duraan aartii afaan Oromoo keessatti qooda fudhataa turteef daawwattoonni keenya hedduun quba qaban har'a ishee wajjin turtii taasifneerra. Caaltuu atis yeroo nuuf kennitee ishee wajjin gaaffiif deebii kana fakkaatu taasisuu keenya guddaa si galateeffannaa ulfaadhu siin jenna. Galatoomaan isiniin jedhaanis galatoomaa. Kuya dupi jalala jalala, kesuma jalala la la. Kuya dupi jalala jalala, kesuma jalala la la. Yero hirriba nagama nagama, wareetti tu kalbi nama. Jirbi hidani koani, kutaasa kudami daktu. Jirbi hidani koani, kutaasa kudami daktu. Maluma ngarra pagatin damako, ano dandaye sinosu, ano dandaye sinosu. Chuka
jabaatee garansa ishee jabaatee garansa kukuya dubbi jaalala jaalala keessuma jaalala kukuya dubbi jaalala jaalala keessuma jaalala yeroo hirriba nagama nagama wareessitu qalbii namaa wareessitu qalbii namaa. OBS filannoo uummataa.